السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo warroonni qilleensa addunyaa kanarra jirtan guutuun ashamaa akkam ooltan isiniin jenna. Taatee torban kana keessa deemaa jirtu irratti baay'ee waan garaa nama nyaatu akka itti usanis hin jiru namni fi akkas wal godhuunis hedduu fokkisaadha. Namni bineensinuu kan afaan tokko beeku akka miidhaa akkasii warratti hin geggeessu garuu immoo kun waan bineensarraa gara jennee nuti madaallu miti. Ijoolleen teenya waan akkanaa dalaguun hedduu fokkottuudha. Badaa isin keessa jiru kan waan akkanaa yaadullee qabuun isin irra jirti. Qabdanii maas namni tokko badiisaa hoggaa agartan waan inni hojjetu hoggaa agartan maaliif waan kana hojjeta sababni hoo maalii jettanii jala yaa'uun dirqama. Nama waan akkanaa hojjetu boru atillee yoo si taate sumarratti hojjeta inni abbaa fedhan beeku jechuudha. Garuu isin wannu isin irraa eeggamu akka ilma namaa tokkotti namni kan lafa sharroquu fi kan gartee warra gartee dalagadheetiin biyya namaatirraa haadha abbaa kiyyallee gargaaree akkasii biyya deebi'a ji'ee kan biyyaa deeme kana dhiisee jechuudha. Atuma kanarra kana godhe kana borummaa immoo yoo ati fayyaa dhabdee namni gargaarsa sii gooruu kan obboleessa kiyya jeessa ol qabeessa qaqqabu namuma ati arraan tan akkana goote. Kun ilma namaatirraa hin barbaachisu. Garuu rabbiin addunyaa tana waa hedduu adda adda baasee uume. Kanaaf namni tokko biyyaa bahee biyya namaa hoggaa deeme miidhaa namarraan gahuu fi miidhaa nama yaadu gonkumaa hundi dhiisa. Kadeemu hunda obboleessa godhatee hojii deema jechuudha. Isin ammoo garuu ijoolleen biyya namaa yaatan tun dubartiin isin irraa naftu dhiirri isin irraa nafu rakkoon ta'e isin tun maaluma biyya namaa keessa namni dhiiran ta'u obboleessa biitti dhiiratte ta'an biyya fiiti. Amma sabuma afaan Oromoon dubbatu kana yoo taate malee saba biraa mee akkasii mimilladhaaf cinaa lameen tokko ta'anii waliyyaan tokko ta'anii mataa isin cafaquu ta'an dhufanii isin ifiif ol cafaqa garuu ormi immoo haa isin cafaqu. Kana hojiin keessan kun namuma afaan tokkoon dubbatu kan tokkummaa walii qabu akkamiin namni miidhaa waan gartee silaa maallaqaan illee bitatan amma waan nama fayyaa taate nama rakkiftu ubrii isaa namni sun micaan sun amma ayaa dhabee jechuudha. Yaa uummatoo maaluma taatan maaltu isin irraa irratti saba Oromoo dur beekaadha janii abbootiin teenya haasawaa turte har'a isa qotte. Ilmaan beekaan dhale uummata kanaati. Tun akka kiyyatti isiniif deebisaadha. Namni tokko kan namummaa qabu kan nama jeef namummaa isaattiin if dhaatu gonkumaa rakkoo nama uumuudhaaf iyyaatu. Kanuma fedhe yoo ta'e garuu kan keessan kun addumaa'u sababa adda isa godhu isinuu ni beektan. Kan inni isiniin jiru yaada kanaatirraa of eeggannoo godhaa. Yaada kanaatirraa of xiqqeessaa. Humaa isin hin fayyadu. Wal miidhuun ammaas kabajaa isinitti hin gootu. Kabajaa isin irraa buufte malee. Kanaafuu ilmi namaa haguma wal kabajuu kabajaa qaba. Wal kabajaa hojii jiraadha.
dur nuti biyya tana gaafa dhufnu namni akkanatti kabajaa akkana waliin deddeema akkanaan dhageenya takka ani viidiyoon har'a isin waraabu dubbiin sun na dhibdeetiin dhufee isin waraabe malee waraabullee hin feene nama beekaa ciisu dhadhahuun rakkoodhaa jette Oromoon kanaaf nagaan na oolaa haga guyyaa biraa walitti dachaanutti